Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen guutuu addunyaa biyyoota garaagaraatti isin daawwatan marti keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha irra deebi'uudhaan gaa Ramadaan Mubaarak soomana guyyaa takkaffaa taakka jennee eegalleeti jira. Rabbiin soomana keenyaa fi hojiiwwan khayrii keenya hunda rabbiin nurraa haa qeebalu. Warra du'eefillee rabbiin rahmata haa godhu. Walitti deebinee jirra gaafa faariyaan karaa haaraa walitti deebinee jirra. Ni beektan maal akka namtu ta'ee fi eessa akka ture ni beektanii sadarkaa duraan isaaniillee kan nuun gahee ture isinii ammallee sadarkaa isaanii ol akka nuun geessan shakkii takka isin irraa qabu kabajamtoota daawwattoota keenya yeroonis yeroo ramadaanaa tana keessa ammoo gaa tola walitti ooluudhaa fi wal jajjabeessuun waan amantiin teenyaa fi aadaan teenyallee gaa itti noo jechuudha warreen haaraa taatan biran dabrinaadha akkasuma hiriyoota keessaniifillee shirshir godhaadha hawaasa keenyaaf sagalee ta'uudhaas dabalatee dhimmoota jajjabaa sadarkaa biyya teenyaatii fi sadarkaa idil addunyaatti deemaa jiran hundaa hordofnee kan isin biraan geenyu tahaa kun Oromiyaa Viijinii itti dhiyaadha. Hayyigaa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa irraan tana muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad daawwannaadhaaf lixa Wallaggaatii fi akkasuma qeellama Wallaggaa dhaqee hawaasa dubbisee ture. Naannoonni sangaa naannawa kanaan dura waggaa 30 oliif rakkoowwan nageenya adda addaa irratti gaggeeffamaa turedha. Sadarkaa yeroo ammaan tanaatti illee gartee rakkoon nageenya akka guutuu biyyattiitti keessattuu akka Oromiyaatti iddoon itti hammaattu naannawa lixa Wallaggaatii fi naannawa qeellama Wallaggaa sanii iddoo sanii jechuun iddoo muummicha ministeeraatii fi akkasuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaqanii daawwatanii akkasuma piroojeektiiwwan misoomaa adda addaa kan hojjetamaa turellee eebbisanii jechuudha. Duba naannoo sanitti kanaan dura haalli nageenyaa hedduu ulfaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromootis baay'inaan naannoo sanii jechuun naannoonni itti socho'aa ture. Warri faannolleen gartee iddoon isaan itti hulluuqanii seenanii hawaasa keenyaa hawaasa Oromoo kan naannoo san jiraatu itti najjeessaa turan naannoo kana jechuudha. Ara naannoo kana iddoon muummichi ministeeraa daawwannaa taasisaa oolee akkasuma hawaasa wajjin illee marii bal'aa taasisaa oolee. Marii ala taasisaa oolee kana keessatti muummichi ministeeraa ergaawwan jajjabaa hawaasa naannoo saniitii fi akkasuma waraana bilisummaa Oromoo warreen naannoo san jiraataniif illee dabarseeti jira. Mee yaada osoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadii fi dura bu'aan waraana bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa jaalmarroo dirribaadhaa waliif galanii rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jirtuun osoo guutuutti karabamu taate misoomni biyyattiidhaa sadarkaa tamirra gah waan jiru mee tilmaama guyyaa irraan tana muummicha ministeeraatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa hoggaa achi dhaqan piroojeektiiwwan adda addaatti eebbisaa turan. Kanaan dura muummicha ministeeraa kan keessattuu karaa lixa Wallaggaatii fi Wallagga bahaa malee karaa Naqamtee malee karaa lixa Wallaggaa karaa Dambidolloo sanii gartee karaa Gimbiidhaa san dhaqee gartee uummataa wajjin marii taasisu hin agarre ture. San hunda hogole maali rakkoo nageenyaati. Akkasuma nichi dhabuu qofa osoo hin ta'in rakkoowwan misoomaa hanqinoota misoomaa hedduutu gartee naannoo sanitti hawaasa rakkisaa jira. Daandii ifaa barnoota fayyaa waa hedduu takkaatti hawaasa irratti gartee baatee hawaasni ittiin rakkachaa jira jechuudha. Duba irraan tana muummichi ministeeraa qaamaan hawaasa jidduu dhaqeetii jechuudha. Hawaasni wajjin kan marii taasisee gama biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kabajamaan warreen keessattuu waamicha nageenyaa san fudhatanii mootummaadhaa wajjin araaramanii gartee mootummatti harka kennatan akka gartee hawaasni keenya nagaan bobbee galuu fi eebuu misoomaa isaan qabaniif akka gartee hojmaanni mootummaadhaa gad diriiree hawaasni keenyaaf fura baafatuuf hedduu gargaaran isaan illee haa galatoomanii haasoo kana gama boodaarrattiin bal'inaan isin dhageessa. San duramee guyyaa kaleessaati moo dheengadda paarlaamaa biyya keenyaa irratti namni tokko miseensi paarlaamaa biyya keenyaadha waa'ee magaalaa Finfinnee akka ajaa'ibaatti dubbate. Addis Ababaa isa Dubaay of Afrikaa jeeti paarlaamaa irratti dubbate. Kana jechuun maal jechuudha? Akka Afrikaatti magaalaan akka malee bareedaa jirtu magaalaan akka malee misoomaa jirtu magaalaa Finfinneeti sanirraa waa barachuu qabna. Nuti eessa jirra? Kanaan dura nuti Afrikaanonni biyyoota lixaatii fi akkasuma biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota akka Dubaay maal biyyoota kanneen irraa fakkeenya misoomaa fi diinagdee guddina magaalaa bareechuudhaaf wantoota adda addaa fudhachaa turre. Ammaan tana ammoo Finfinnee Itoophiyaa irraa fudhachuu qabna. Keeniyaan lammiilee Itoophiyaatiif biyya lammaffaadha. Akkasuma biyyattiilleen East African Development yookaan ammoo garee miseensaa misooma Afrikaa bahaa keessatti osoo nuuf dabalamte muuxannoo hedduu irraa argannaa waan jiru miseensa mana marii yookaan ammoo paarlaamaa guutuu irratti haasawaa kaasee haasawni isaa kun wal harkaa fuudhamee akka malee qoodamaa jira. Kunoo haasawni kana mee waliin dhageeffannu. How Addis Ababa has changed. Addis Ababa now is the new Dubai of Africa, Mr. Speaker. We have a lot of lessons to learn from that country on how they have developed that city to a modern city, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, that city grew in less than 10 years to what it is, Mr. Speaker. If you can walk in the middle of the night at 2 a.m. when we were there, Mr. Speaker, in that city without any fear of your security, of your belongings or anything, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, instead of doing a benchmarking in Europe
or America or anywhere else in the world, or Singapore, or wherever you want to go. Mr. Speaker, we need to do a benchmarking on how to develop a city in Addis Ababa, Mr. Speaker. This is also a country with a population of 100 billion people. Investors from Kenya have gone there, led by Safaricom. Akka Itoophiyaatti rakkoon Ingiliffaa guddoolleen jiraattu ammoo gurraan akka kana akka dhageessan abdii guutuun qaba. Wanti inni jedhu walumaa galatti waa'ee nan jalqaba jeesanii magaalaa Finfinnee Dubaay Afrikaa taatee jirtiidha. Akka malee bareeddee jirtiidha. Nuti ammoo Afrikaanonni fakkeenya Itoophiyaa irraa fudhachuu qabna. Itoophiyaan biyya hin koloneeffatamin biyya hin gabroomin waan taateef waan bilisummaan taate dhuftee nu haa barsiiftuu keessattuu waldaa misoomaa Afrikaa baa keessatti Itoophiyaa siraan uuma kamte hedduu guddannaa wanti nechaa jiru. Hanqas takka Itoophiyaa keessattuu magaalaa Finfinnee misoomuun Afrikaanotaa fi gartee hawaasa addunyaa biroollee akka malatti raajaa jirti. Wayitiinis Ramadaana ta'uudhaa wajjin wal qabatee wantoota gaggaarii gurri keenya dhaga'uu waan qabuuf hanga kana isinii qoodee gara haasawaa muummicha ministeeraatti waliin ichaa dabarru. Tolaga akkuma jalqabarratti isinii kaasee ture guyyaa irraan tanaa muummicha ministeeraatii fi akkasuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee ministeeronni gurguddoon lixa Oromiyaa naannoo Wallaggaa lixaatii fi lama Wallaggaa amma boodaatti ammoo gara Naqamteetti illee gartee as dhufanii halkan kanallee gartee daawwannaa taasisaa jiranii. Daawwannaa isaanii tana keessatti muummichi ministeeraa guyyaa irraan tanaa haasawaa bal'aa taasisaa jira. Keessattuu haala nageenya naannoo qeellama Wallaggaatii fi lixa Wallaggaa isin wajjin wal qabatee akka waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagayaatiin galee biyyattii misoomtu hawaasni naannoo sanii nagayaan akka bobbahee galuudha jechuudha kan inni haasawaa bal'aa waamicha taasisee mee haasawaa kana keessaa muraasa waliin haa dhageeffannu dhageeffadhaa. Uummanni keenya arbaa lafeen arbaa waan biraatiin cabsuun baay'ee rakkisaadha. Lafee arbaa cabsuuf namoonni arba cabsuu barbaadan jalqaba lafee arbaa biraa barbaadu. Lafee arbaatiin cabsu. Eenya kanatti obbolowwan keenya kanaan dura qabsoo bifa addaatiin filatan gaaffii uummanni isaanii dhiyeesseef fudhatanii baay'een isaanii deebi'aa jiru. Warra deebi'e kana galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Warra deebi'e kana galateeffachuun barbaachisaa kan ta'uuf osoo ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii turanii achiis asiis kan du'u kan madaa'u qabeenyi kan badu silaa baay'ee ta'uu ni mala. Naannoo kanatti Oromiyaa keessatti diinni alaa dhufee kan nu cabsaa kan nu ajjeesaa jiru caalaa ijoolleen Oromoo osoo ta'anii mari'achuu qaban kan wal cabsaa kan wal ajjeesaa misooma akkasii akka hojjechuu hin dandeenye kan dhaabaa jiran baay'eedha. Kanaaf warra galan galateeffachaa warra hafan immoo ijoollee galan hordofaa nu gahaa kana caalaa wal nyaachuu wal arrabsuu wal ajjeesuu bu'aa akka hin qabaanne agarree jirra waan ta'eef kana booddee xiyyeeffannaan keenya ummata keenyaa wajjin taane naannoo keenya misoomsuu ta'uu qaba. Wallagga keessatti namni bunaan filloo laale oomishtummaa guddisee ekspoortii bal'isee misooma baay'ee soo yaaduu qabu bunni hammasii as jiraate buna funaannee gurguruu keessaa baane buna keessa wal ajjeesuun waan nuuf tolu waan nuuf malu miti. Waaqni nuu kennees baay'ee kan tu gaddu natti fakkaata. Kan nuu kennameef misoomaaf kan nuu kennameef hoo dubbiin illee hammaata. Teenyee jalatti akka aadaa keenyatti mari'achuuf malee keessatti wal ajjeesuuf miti. Dhiigni sun hin badu waan ta'eef. Kanaaf barri waa'ee loon horroo yaaduu qabnu har'a. Ekspoortiin loonii biyyooti ollaa keenyaa gara biyya alaatti erguudhaan maallaqa alaa baay'ee argachaa kan jiran itti of guddisaa kan jiran qabeenyi sun nuu kennamee jira. Bunaan filloo qabaannee loon horroo qabaannee boqqolloo misingaa warqee beekii qabaannee kanaa misoomsinee nyaannee osoo hin quufin osoo teenyee mari'achuu dandeenyu afaan tokkoon yaada tokkoon waan nuuf toluu qabu waliin karoorsuu osoo dandeenyu inni immoo haafes maatiin waliigaluu baachuu ni mala waliigalteen dhibnaanis karaa nagaatiin qabsaa'uun osoo danda'amu naannoo kana maqaa isaa malee maqaatti ba'ee eenyummaa isaa malee eenyummaan haaraatti kennamee namni galeetti ba'uu kan dadhabu misooma jalqabnee fixuu kan itti rakkannu ta'uunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kana keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Kana caalaa dubbiin akkasii kun adeemnaan yeroo keenya carraa keenya balleessaa waan deemuuf abbootiin guguddaa baay'ee jirtu jaarsoliin jirtu kadhattanii gorsitanii ijoollee keenya deebistanii nagaan keenya bal'atee nagaa amansiisaa qabaannee
laphee guutuudhaan hojii misoomaa hojjechuu akka dandeenyuuf gahee keessan akka taphattan amaanaa jechuun barbaada. Uummanni kun qabsoodhaan hin beekamu. Qabsoo biyya keessaa, qabsoo naannoo isaa keessaa duwwaa osoo hin taane bakka rakkootti, bakka barbaachisaa ta'etti biyya alaas qabsaa'ee jira. Abdii Saagaa hundi keenya hin beeknu. Biyya ormaatti, orma kan rakkisaa ba'eef ummata koo obbolowwan koo rakkistan fedhii biyya koo daangeessitan kan jedhu irraan malee waa'ee diinaaf meeshaa ta'anii fedhiif faayidaa ummataa dabarsanii kennuuf hin turre. Har'a Bishee Garbaa, Oliiqaa Dingil, ol jedhanii solaalan barri ijoolleen obbolowwan ta'anii mari'achuu dadhabanii hiree isaanii, hiree ummata isaanii diinatti dabarsanii kennaa jiru kan jedhu kan osoo arguu danda'an du'a lammaffaa hawwadee yaada. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya silaa ugaa haasofni kun guututti afaan Oromoo waan taateef wanti irra deebi'ee isiniif ibsu hin jiru akkuma waliin dhageessan kana nageenyi waa hundaaf murteessaadha. Nageenyi hin jiru taanaan misoomni hin jiru, fayyaan hin jirtu, barnoonni hin jiru, guddinni hin jiru, wanti takka illee hin jirtu, wanti jiru maali? Du'aa fi gidiraa qofa. Saniifuu Rabbiin biyya teenya nageen nuuf haa godhu wayitiinis gaa Ramadaana du'aa ittillee jabaadhaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa yeroo dheeraadhaaf akka daanbannee turan yaadattanii Oromiyaa Vision akka hin daganneen isiniin ja'a. Ani kan isin wajjin ture immoo diinaa olii nagee Rabbii keessanaa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.